السلام عليكم. nagaa jirtu maal irra geessa? Mataan kana oowween amma dhufe. Ayyee maal irra jirtan? maal gaa obboleettiin teenya fuudhamte achirra. Masha Allah. Allahu akbar. Oo baate moo eetaaf baate eetaaf baate eetaaf baate Suusaan keetaaf baate eetaaf baate qabsoo jabduutti baate qabu. Allahu akbar qabsoo jabduu Maal? numa jabaatte moo hayi sagantaa shaadaa qabna amma filoo goonee kaanee kuma guunnee alhamdulillah nagaan baga dhufte suusu. Ayyee akkanan jettaniire. Oy ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله Samira yoo as boo baatte eedil taate kara gabbuy. والله في كويس فيديو نجا شو دي أنا مو تران كان ساعتنا تفكات Okay, kanaafuu gabbuy jalatti. لا كوان إنجلا إندي أنا تو فيديو في لازم Gabbuy أنا اللي jalatti. جمدو في كاميرا ده كمالي Ay, kophaa isii akka hin taaneef egaa. Kophaa isii akka hin taaneef. إن شاء الله Tuusuu gamana dabarsuun fedhee. Oy, Abulkhayri as bu'iti. Asiin kottu isiin achiin naqa. Maal rakkoo qaba bara paablikii irratti anaa fi ati waliin jira jedhi lamaan waliin jiranii. Bakka isii kana bakka Samiraa kana as dabartu. Inzil Samiraa. Ayyee bu'aa. Ay, Inzil. Amma erga du'aati Samiraa. Samiraa na ergattu dura. Namni biraa dhiisa. Alhamdulillah. Warri namuma ammaan na laalee gabbee viidiyoo waraabee jira akkam akka ta'u dhabee. Boo jarjara waraabee isaa gaafa ciniinee jaan isaa. Samira ergadhu. Wasuusu. Suusu ergadhu. Ni guute ammas. Hunda dura hottaate. Tamaam. Kana booda. Abbaa fedheessin. Akkuma reemtu na sinessin. Bani takka viidiyootti bu'iiti seefii sin tokko. أوكي Viidiyoo bu'i waggaa ol seentu akka ammaan tana sanitti seefii sin tokko. Gastiin guutiin abbuleeyyan. Gastiin guutiin aadaa.
Video bi save godhi sambootu save video san tuite mi save godhi. Audio na deebite. Ma amman tana seenne ati susu. Ayyo ati dhiyoo tana firaanki dalagdee qottee mi amma kamii ergette. Gaafii gaafattee dhiistee deebisaa fudhattee na deebi'ettee haatee deemu. Gudukkoon hojjamanu. Aye video buyi amma. Video buyi. Aywa tamam. Ma cufta duba? Daan cufe. Eega bas خلاص. Ijoollee shamarranii siin haqa amma. Achuma taa'i haalaas hin tuttuqinati sirkaa deema ammas. Nuti hin tuttuqin. Maare. Okay. Khalifa. Sorry wallahi Yaa amira teenya. Allah. Ustaadni jiru ol harkisuun ni ulfaata. Ayya ammas taa'i booda cufuuf deemta. Nutti dafaa Taa'i taa'i. fi bishaan cufe. Okay, cufe. Iris cross ta'ee jira jechuudha. Alhamdulillah. Ayee qad jeeta amma. Namni illee ni batee jira. Ani illee dadhabee jira. Inshallah ni baana waan ta'eef. Hedduminni namarraa hin dalaynu. Inshallah gara shaadaa qabachuutti seenne. Noorzi Ameerikaa irraa ilaa nama Itoophiyaa lafa miilaan dhufee bakka itti dubbiin tun karaa nu fagaatee. Ayyee. Tokkoffaa irratti ustaaza galateeffachuu qabda guddaa tokko. Maaliif hedduu si faana dhamaanii baay'ee si wajjin taaggalanii wallaahi anillee jechuudha. Namni akka waddaa inni Absi deemaa absi. namni jedhee. Ani rabbirraan hisaabachuu deema adii Samira. Namarraa osoo hin taane rabbirratti hisaabachuu Inni deema. marraan argatanii rabbirraa malee. Akkana. Garuu baga gammadde baga nagaan as dhufte inshallah wanni hundinuu ifa shaadaa xumurree kaane boodarra Inshaallah. abshira warri taaptaap godhaa turtan warri shir godhaa turtan hundinuu xaariin keessa lafa hin banne hin jarjarinaa nama ammaan tana jarjaree piraankiidhaa as viidiyoon taane irratti habee waraabee jira innaa jarjara keessa maali akka albaatitti jarjarri ilaa guyyaa wallahi lazi subhaanallah islaamummaa akka namaa jajji Laa wallaahi namarraa piraankiin islaamummaa suutee fidu ture. miti yoo xiqqaate turtee jirti kana hayisiin na dubbiste wallahi karaa keessaatiin Laala hojjaasee hawaasni keenya hubannoo hin qabanii waan takka xarafa qabanii ce'uu fedhan isaan paablikan laalin. Lakki bu'aan isi barna kanaa ajaa'ibe bar. Ani sooqallisii waan kana bitee ani Deebisaa yoo kan nuun dadhabina beektaa? Deebisaa namaa kan nuun dadhabina kan agarsiisaniifu deebisaa kan nuun hin barbaachisu. Ani wanni guddaan alhamdulillah rabbil alamin kana jiru obboleeyyiin xiyya. Taabii dheertuu keessa deemtee zoomiillee seennee zoomii liivii garsiisee didee akka haaraatti asiin dhufne. Mee Rabbi siniif haa kaffalu xaarii keessa wallaahi rabbiin jaazaa inshallah sagantaa shaadaa jiru obboleeyya warra maaltu jira jiru ni qabsiifna firaankii maarree isin jechaa turtan namni osoo fedhii hin qabaanne osoo firaankii ta'e dila kana hin laffa dila kana hin ta'aku gaafadhee ta'e hin jira karaa keessaatiin obboleettii teenya. Mee warra firaankii jiru kanaaf deebisaan ati qabdu maali susu mee na deebisiifnarraa warra jirjiraa kana maal jettaan? Namni amantaa namaa irratti biraankii godha amantaa ofii isaa irratti biraankii godha malee amantaa namaa irratti miti. Amantaa irratti dammoo hin qalladamu. Akkan. Islaamummaa jaalattee itti amantee hubattee dhuftisa wanni si dirqee ni jira. Laa namni dirqan jiru fedhii kootiini. Dhiirti soddeessi gowwoomsitee akka ati islaamummaa qeebaltee itti heerumtu waan akkasii jira beektee ilaalcha namaati. Jira waan akkasii san yoo jiraate dhugaa dib godhee hin ilaal rakkoota kan qabu.
Laani duruma amantaa musliimaan jaadha malee namaatiif miti kan dhufe. Akkasumas raayyaa wantee dhaggeeffatu turte jechuudha. Saa Dura dhaggeeffachaan turan dhugaadha. amantaan ati hordoftu maal ture? Peenxeedhaani. Oo. Amma rabbiin laa ilaaha illa allahu laa macbuuda haqqan illa allah. Haqaan gabbaramaan gabbartii haqa godhate tokko hin jiruu illa allah rabbii tokko malee jechuu ni amanta jechuudha. Ragaa ni baata. Ni amanta akkasitti. Nama naan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamaa rabbiitii fi nabiyyi aalamaa ergame khatumuraa ta'uu isaa addunyaa ergame khatumuraa isaa ta'uu Nabi Muhammad alayhi salaam itti ni amanta. Ragaa ni baata. Maasha Allah. Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam nuti ergamaa rabbiiti ni jaalanna. Ergamaa rabbii ta'uu isaatillee itti amanna jechuudha. So inni akka ergamaa rabbii ta'ee fi gabricha rabbii akka ta'e itti ni amanta. Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam akka rabbiin ta'in akka ilma rabbii ta'in ragaa ni baata. Maasha Allah. Duuba waan ghaybiidha rabbii qofaatu beeka waan sanii asii obboleettii teenya guututti gaafannee duraanis gaafadhe akka namaaf warra biraan keejifi maal joo kanaaf akka ifa ta'uuf malee jalqabuma gaafadhee wajjin haasawaatiin jira inshaallah. Akka konnekshinii hin qabne sheerillee godhi naa yoo feetan dhaabamu qofa naa godha akkuma wanti hin qabne jechuudha. Mee gaaffii gaafattu ni jira? Obboleessi gilsi lafa keessa. Laa wanni gaafadhu hin jiru gaa jechuun fedhaan dhuftee dirqamtee hin dhufne dantaa wayirratti hundooyitee sossoomtee hin dhufne wanni gaafatan maaltu jira nama fedhina isaatiin murteessee dhufe namni umurii 18 olii ifi isaatiin murteessa gaa akka seera idil addunyaatti namni namaan murteessu. Akka qabu jira. Si qaqqabu jira akka malee. Taaptaa godhaan akka qabu jira. Taaptaa godhaan manni. Oo. Gatatu gaa. Mee tokko taaptaa godhaa inshaallah. Nu darbuuf deema. Amma ni qaqqaba. Waa xiqqoo numa jirti. Tiraakiin xiqqoo wayi. Bar niitoorkii tanaa mul'isitee niitoorkummaa shabakaan kun gisi akka shaadaa qabsiisantee jira hiraa nu godhe. Bismillah a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillah. Mee nin dalagu amma? Oo. Dalagaatti kun. Garuu waa xiqqoo qo'ime. Haa taaptaaf godhame. Amma akkami normaalaa? La normaalaa miti. Waa xiqqishan mallee tokko. Tiraakii xiqqoo takka jira. Hayee mee taaptaaf godha inshaallah. Bari firatiin harkaa baata akka inni akkana goggodu laa akkana qacam godha. Akkana goggodu jira. Ayyee akkana gamana bee sirriitti dhaabbadhu suufiyee ni eegalla inshaallah. Wanti wayi firaa qabda maataba wanti asitti dhalan kan ni qabda. Hin qabu. Fannoo. Ayyee osoo gara shaadaan deemnu dura wanta kan siidhaam. Amantaa gartee keessaa gadhiistee bahuu deemtu kana akka hin arrabsine waan uummanni amantaa san hordofu akka hin dhoyosne akka hin ciccirre amantaan islaamaa itti nama hin ajaju. Dhageesse amantaan islaamaa amantii kan kee akka rabbiin gartee akkana gartee amantii kan kee kabajaa argattu akka amantiin kan kee sirraan tuqamne yoo barbaadde amantii namaa akka hin tuqin amantii namaa akka hin arrabsine nu ajaja. Dhageesse kanaaf amantii keessaa baasisan jecha hamaa je'uuniin arrabsuun waan namni san gartee itti salaatu yookaan waan namni san gartee itti fayyadamu balleessuun yookaan arrabsuun yookaan xiqqeessuun amantii islaamaa keessatti dhooqaadha. Tamam? Abbaan fedhe dhagatti haa amanu, abbaan fedhe dachitti haa amanu, abbaan fedhe ibiddatti haa amanu. Naaf taha jedhee inni gabbarraan ati yoo dandeesse haqa qofa itti himte malee amantii san xiqqeessuun arrabsuun waan sanii gartee namni san hordofu gartee dhadhoosuun dhoorkaadha inshaallah kan akkasitti hubadhu inshaallah gara shaadaa deemna harka kan kee mirgaa kana hunu akkana ol qabila. Nkoflin Samira nkoflam. Ashhadu. 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 Ashhadu.
الله إله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله 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 وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله الجنة حق الجنة حق والنار حق. والنار حق. الله أكبر. أفان أورموتي نوجد أوكي. أكان جبرمان أكان جبرمان ربي تكمله ربين تكمله ربي براهيم جر ربين برانجرو نبي محمد عليه السلام نبي محمد عليه السلام إرجما ربي تي إرجما ربي تي إرجما عالم إسات أمراته إسا نندقوم إرجما عالم إسات أمراته إسا نندقوم نبي عيسى يوخان يسوع كريستوس نبي عيسى يوحنا يسوع كريستوس عليه السلام إرجما ربي تي إرجما ربي تي قبرت ربي تهو إسا قبرت ربي تهو إسا أكا ربي هنتاني أكا ربي هنتاني أكا إلما ربي هنتاني أكا إلما ربي هنتاني نين دقومس الله أكبر ما شاء الله بقى ربي نقرأ إسلام ما ناس فيه وبليش فينا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد ربي قلته قدته الحمد لله دين إسلام ربي كن سنجال الناس يخني تعبي قد أدم سديرا خيسا الحمد لله كن ربنا سباسه إسلام ما سباداسه إن شاء الله من هداية حكمة فاطمة خديجة عاشا رقية ميمكم إسلاما خنا خيسا خم في دمين خم تستول ولا سمية وايد درستاس مكان كي أمك عبدو مال جام توسية جام يو خنتي بلني ديسنا أكو تكنغ مكان جد كمان توسي لي يوتي بريدا مرة كوكو مال يو سيدي خنا في نام خنا مر ديفدو توسية بتامي تمام بريدا تكرم بكم بينديس أوكي ما شاء الله يرو أمر أفاتي عام في دكتة إن شاء الله سيبر سيسنا ونو أستاذ إسحاق برسيسة جولة غرا إسلام ما دارفته الحمد لله سميرة فا دبلته جولة هم داو دبلته مركزة خينا خيسا أكمري فون تناسيكر سيستي ثري سيكر سيسا تفتسن أمير مركزة أتي أكاتا بر أما خري فون تنزو من سين تسن ليكين اللي سنوما سينتي غري خيسا اللي سينتي إن شاء الله برونت هنكيتي هفتا وهم داو إن شاء الله ربي وجيس وجين جرا يرو أمان تنرى قام خيدك تي كل فتي وشبري تخاتي أكاتا سلادا خنا إن شاء الله سيبر سيسنا يجو بقى ربين سجالتي بقى ربين سفلتي غير إسلام ما سفيتتي ميوان سيدا كما كمجو كم تبين كم من تمسلام فرشة قط تدبر مكتي الحمد لله ما شاء الله الله أكبر تكبير يا جماعة الله أكبر نا ورفورنا يا أستاذ كان يا دامي نفعنا ركتنيتو ربين سنفا كفلو أبشر 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 أنا شرب أربعة بيتك بيرتاح سمعنا دي ما فكر وبردي ديشان سمعنا خيس ما فكر Yesuusiyya tokkoffaa irratti baga gammadde siin jedha. Asirratti wanti xiqqoo ibsuu barbaadu amantii kana keessatti wanti namaan jedhamu waa baay'eedha. Nunis jedhameetuma bira dabarre. Ati waan fedhe siin jedhan callisuu qabda. Maaliif maaf akkanaan jettan jettee nama sanatti gaafachuu hin qabdu. Amantii kun badhaasa rabbiiti. Amantii islaamummaa jechuun amantii dhugaa karaa dhugaatii alhamdulillah jettee fudhattee. Nutillee kun dukkana keessa turree dukkana keessaa baanee wallahi gammachuu guddaa qabna. Egaa islaamummaa qabannee gammachuu ammana hin jedhamne keessa jirra. Atillee obboleettii keenya ta'uu keetiif hedduu tokkoon gammadee wallahi hedduu tokko ammana jedhamuu hin danda'u. Kanaafiyyuu jecha namaa hin fudhatini. Maatiin kee siif eeyyaman taanan jecha namaa kaan bakka haadhaaf abbaa kee qofa jechuudha kan eeyyama isaan irraa barbaaddu. Akka haatiif abbaan kee akkasitti muufatan hin jedhini.
warra kee akkuma dur jaalatutti jaalatta hiriyoota keetis akkasumatti kabajaa ati islaamummaa fudhatte malee wanta jijjiiramte ati shuma dursan jechuudha. Wanta jijjiiramte illee hin jiru. Kanaaf akkuma dursanitti jiraatta. Kanaafiyyuu immoo hiriyoonni kees haa ta'u maalis haa ta'u sitti jijjiiramuu si arrabsu waa hedduun naman jedhamu jira. Dhiiraaf jecha amantii jijjiirrattirree ni jedhu ni jira. Nutillee keessuma dabarree. Kanaaf jennaan wanta akkasii kana irraa hin fudhatin ati callisiisim jedhiitu. Innaa barumsa kee seeraan baradhu. Inshaallah uftaan nu bira si fidu. Nutillee amma beenu si gargaarra siin jedha. Habiibti si jaaladha hayaati. Akkasis kanumas siin jechuu barbaada. Hayyee. Amma asirratti yaada gabaabaa tokkoon kennaa bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amantii tana rabbiin abbaa barbaadee gara amantii tanaa fida. Namni hundi karaa amantii tanaa hin dhufu jechuudha. Nama rabbiin qajeelumina isaan fedhe qofaatu karaa amantii tanaa dhufa jechuudha. Gaafa kan rabbiin akki jee nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaami gaafa inni Abaa Xaalibiin yaa Abaa Xaalib kalimaa takkittii rabbi biratti fuuldura rabbiitti ragaa ittiin dhaabbadhee ittiin sii muggutu takkittii tana narraa fudhu laa ilaaha illallah jii jennaani Abaa Xaalib manguddoota Qureeshii yeroo san isa bira jirtu. Akkamittiin karaa abboonni keenya irra dhufan karaan abboota keenya irra dhaale guyyaa keessaa gadhiisa jechuudhaan amantii san irra du'e. Kalimaa laa ilaaha illallah jechuu dide jechuudha. San irratti rabbiin maal jeen innaka laa tahdii man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء جين أتيا نبي محمد وجين أبا وربادين كأجل شتو جين نما يفي كيدي فيته إنك أجل شتو لكن ربي نما يفي فيته إنك أجل شا كوني مرت أن ربي سي مرت تيجول ربي تو سين فيته يجو من تنا نما هنداني متي نما فيلون كبا يجول ربي سين فيته خرا من تنا سي فيته يجول خنافو بليتي تي خني سي دامو كتابنا ربي سياقنو طمانينة أمنتي تخيستي أماس هجو سنتنجي أمنتي تنخيسة كاموجو تودان سيناجي ميلا تكون تدابتني خانة تدابتني أصلا تهين جوتو من سينا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان جي نعم يا ور ربي دغومستني او امنتي تنخيس هوغو سنتن غوتمان سينا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هنديمنا جي تراري شيطانا جلا هنديمنا كلتمان قام غوتودان وان اسني خنني وان انسن اجي فددا نبي محمد ينس ربي نكيجي فاستقم كما امرت ين اكما اي يمتتي غدابدو جين اسانيس جچو نعم عليه الصلاه والسلام غرو اسان جچون انجو بانا nuun jechuu jira jechuudha nuti ummata isaatiin ummata isaa baanaa jechuudha. Kanaafuu kana irratti kan isin jechuu fedhu haadhaaf abbaan kee akkuma duraanii haqa sirraa qaban. Obboleeyyan kee akkuma duraanii haqa sirraa qaban. Hiriyoonni kee akkuma duraanii haqa hiriyummaa waliin qabdan sirraa qaban. Garuu kana keessatti wanta akkan si hima. Kun hundi kan jiru hanga isaan amantii ta'e hin xuyinetti. Gaafa amantii ta'e tuqan irraa fagaachuu dandeessa jechuudha. Hanga isaan amantii ta'e hin tuqinitti haadhatee abbaa kee akkuma duraan kabajjee tajaajiltutti isaan tajaajilta. Waan duraan gootuuf hunda ni gootaaf. Bakka isaan si amanii ni owwaattaaf. Laakiin garuu haala seera amantii hin cabsiniin haala amantii ta'e hin tuqiniin iddoo isaan si amanitti ni argamtaa jechuudha. Waa'ee arrabaa obboleettiin teenya asirra kaastiree kun tana jechuudha. Arrabsamoo ni arrabsamta. Qaceellotti arrabsamta gana arrabsamta. Waa hedduu si qofaa miti. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaami nabiyyoonni hundinuu ni arrabsaman. Nabiyyallaa Iisaa illee akkasuma, nabiyyallaa Muusaa illee akkasuma. Nabiyyoonni Rabbiin ergatee ummata banii Aadam kanaan hin arrabsamin tokko isaanii hin jiru jechuudha. Hundi isaanii katumamee jira. Ka itti cafaqamee jira. Itti ilkeen irraa nabiyyi Rabbi ilkee hunda irraa cabsan mataa hunda itti fottoysan. Itti faahuudhan. Waamee qeerree keessan biyya irraa faa baqachiisanii biyya biraatti isa godaansan jechuudha. Waan arrabaa dhiisi. Kana hundaatu irra gahee jechuudha. Isa ergamaa Rabbii ta'e irrattu. Akkasuma Nabi Iisaa irrallee. Nabiyyallaa Muusaa irrallee. Jechuudha. Maqaa hin taane hunda irra kaayan jechuudha. Seenaa Nabi Muusaa keessatti illee jechuudha.
Kana waasiin jechuun amala ilma namaati. Ilmi namaa ati gaarii dalaydu, toltuu dalaydu waasiin jechuun dhiisu. Kuni uumama ilma namaati. Kanaafuu if maddi, if bitaa, if moggaa, if duuba, if dura jecha ilma namaa osoo hin ta'in jecha rabbii kaadhu keessatti if ilaali waan rabbiin jiru jechuudha. Kanaafuu kanaan sii dhaama. Tumaanina rabbi si haa kennu, rabbi gad si haa dhaabu. Warra rabbiin dhugaan filate san rabbi si haa godhu. Inshaallah barnoota illee borurraa dhuftee eegaluu dandeessa. Akkaataa salaataa, akkaataa itti barnoota barattu hunda siitu inshaallah si gargaara si bira jirran siin jaa kanuma dhaamsi kiyya. Egaa wallahi maasha Allah bakkittoon bareedaa raatuun keessattuu haadha abbaan haquma dur sirraa qaban sirraa qabanii walaakin hamma isaan rabbii fi ergamaa rabbiitti laatan godhatanitti hanga isaan diinaa islaamarraa millaa diinaa islaamirraas baasuu itti isin ajajinitti malee akkuma dur abbaa kee jaalattu haadha kee jaalattu kabajjuu kabajjaa akkuma dur gargaartu gargaartaa hanga maal hin seenitti hanga millaa gartee laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah yoo gartee millaa laa ilaaha illallaatii fi gartee yookaan shahaadaa tinteetiin dhufan walau kaanu yoo tahan illeedha aabaa'ahum abbootii keessanillee aw ibnaa'ahum gartee ilmaan keessanillee aw ikhwaanahum obboleeyyan keessanis yoo taate aw cashiiratahum gartee gosateetillee yoo taate wanni hin jiru jechuudha wanni ati ittiin dorgomtu hin jiru galtee abbaa keetis taanan gartee ilmaan keessan taanan obboleeyyan keessan taanan kalimaa laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah taana gartee yoo tanaan si dhufan hin danda'amu si galtee ammoo sanii achitti abbaa kee haadhatii akka duraanitti kabajjee waan duraan gootuufillee godhuun sirra jiraan inshaallah Allahu akbar baga gartee rabbiin si gammachiisee suusu teenya alhamdulillah obboleettii kun akka samiiraa tanafaa qabda maal gartee obboleeyyan islaamaa kalimaa laa ilaaha illallah jee kun hundi obboleeyyan keeti anammoo akka abbaatis akka obboleessa guddaatis akkasii fudhachuu qabdaa inshaallah ijoollee gamana dhufte hundinuu inshaallah kun barataa jiranii isaan hundinuu inshaallah du'aa'inis waa hundaanuu si cinaa jirraa yeroo eega rabbiiti baga gammaddee walumaanuu baga gammannee siin jaa inshaallah taabii dheertuu wajjin as baate alhamdulillah. Osoo jennu nama tokkoon as jalatti arge ammaan tana maal jaa komii narraa dhiyeeffachuu jiraan sana namni suni zuumii keessa nagalchuu didee naan jedhe nama sani koomentii viidiyoo dhiyeeta keessa koomentii naa kaa'e lakkoofsa kee koodii waliin naa kaa'e hin keenye garuu as jalatti immoo amma akka waan an dideetti na himachuu jira inshaallah rabbi si yaadisu. Yaa obboleeyyan islaamaa wanta kan ibsaaf warra zoomii nu gaafataa jiru. Zoomiin keenya guutame nama 100 takka qofa fuudhaa nama barataan keenya nama 100 meeqa zoomiin nurraa guutame qashoo guyyaa muraasa hin qoobsaadha zoomii guddaa hanga banannu jechuun inshaallah. Mee obboleettii teessin tana si madhaamee ta'a amma shahaadaa qabattee kun alhamdulillah diliin takka irra jirtu amma isii yeroo tanatti tatana duraa غفر الله ذنبك وهم دليل سيار رمي في جرتي الحمد لله تك دليل تكرر جرت أمي كيوم ولدت أمه جنبي نبارك ويا هاتسي إسي دلتتي ديبتيجي دليل راكل كله سوداتين إسلام ما تنكام فتين سوداتين والله ما شاء الله ونو ورز جرتن هم إن شاء الله ونو بريتي تيساني الربودا obboleettii keessan funyoo laa ilaaha illallah ta'e jechuudha raawwatu obboleettii keessan inshaallah warri barnoota maan hin galchineettan inshaallah isin galchina ammaaf warri gartee garee seenee galmaa'ee barsiisaan gahaan godhamee fi akka baratuufi inshaallah ani gaagara kiyyaan gammachuu natti dhagaamte inshaallah ankaan jeesu hin beeku guyyaa boruu qofa tatti milkoon rabbi nu haa godhu waan hojjennu waan dubbannu hunda keessatti ta ikhlaasa qabdu tanaa argaa hin qabne tanaa dhagaa hin qabne ta gartee وهم ترى تحرتات لوجه الله خالصا ربي بتجي قفة دلقو ربي بتجي قفة دبجو حقهم دبجو ربي نهاتاسي سو أنا في لبوت يافتي شيء لسه ده ربي تندامه إن شاء الله فتده ورا يادك أبو جراتي قال شيني وبريته إن سلام تارك أراجو من تنتن إن شاء الله. أنا تكوشي إجولة نزلت فولو دي بسنان جستاجرو وسلكي يعني تيك توكين كونا رتي كواما دا فولو نادي بسودي دي إن شاء الله أرانا بنات ساعتين بنات اتمو نغرغر تنجي.
abshir sii deebinumaa si gargaara foloo nama hundaa deebisuun ammas dirqama miti akkasi beeka sinaasatti Ay, ta'u nama akkas komatu incha follow deebisuu didde banaaf. akkas jajjabaadha inshaallah rabbi isin biraa jiraatu anilleen Dhaqa ammumaan tanan qaraatii keessa ol ba'e hedduun dadhabeera silkiilee ilaaluun dadhabe aya alhamdulillahi rabbil alamin abshira kun. sani nin baa ni inshaallah nama nama tokko biraa na jalatti barbaadu ture ooyime Dhaqa anin ba. hunda Nafasaanii. galseentanii gammachuu teessanii ibsachuu dandeessanii ustaadaa fi samiiralleen duraa bu'aadha takka takkaan seenanii daqiiqaa takka takka qofa inshaallah Eshi anallee na buusaa ayee bakka samiira jalaa galatooma. beetis Eshi galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu daqiiqaa takka ما takka شاء fayyadama الله ما شاء الله nin baa waan الله أكبر الله أكبر. بقى نقال أفتي بوليتي كينيا سوسو ندقاما سقلينكو dhagama ni dhagama هاي بقى ربي سبحانه وتعالى بكر التي تسيدي بسي أما اللي ربي نرت سبات سيفا كنو رت قد سياد أبو إن شاء الله ربيني ججباتو أما قبصو تسين تيتا نمني قبصو تسين مهد أنو سبرباتسا kanaafiyyuu jennaani ati hidhannoon kee kana booda barachuudha waan wallaaltee gaafachuudha waan si dhibee kun ustaazonni keenya jiranii nama siif kahanii waan tokko irra sodaa tokko malee leeyyoo tokko malee itti dhiyaattee waan si rakkise kamiyyuu haa ta'u kana maal jedhee gaafadha otoon jedhiin otoon intini tokko sitti dhaga'amin gaafattee intini jechuu qabda alhamdulillah amantii musliimaa gaaffii kam keessattuu deebii qabdi rakkina kamirrattiyyuu furmaata qabdi kanaafiyyuu jennaan wanti si dhiphisu takkalleen hin jiru ربي سبحانه وتعالى في لاتيسي في دمو يوم يوسفانا جرا لغاتي قرماني توكو توكو جراچو نمالا وان كيري كيست قرماني ديرك أمدا قرماتا قرمان ملك أبتي بريدا في دني كان في جناني أبشري جبادو ربي سبحانه وتعالى رتقى سياد أبو ربي في جيتشن سيجالة ربي كوانا أولد سيجالتو فولو سيغود أمو سيغوني نادي بسيتي نهاسوف سيسي أكسمس مو namoota keessaan dhufee si dubbisuu barbaadu kamiyyuu keessattuu ijoollee dhiiraa nama argite faana naasa'in illaa ustaazota keenya tayyib nama kamiitu sin qaraasisaa waan akkasii sitti nima jedhanii yoo ufanii si naasa'anii naasuun ijoollee dhiiraa faana maaliif amantiin musliimaa abbaa fedhe faana soonuun eeyyamtu jechuudha ustaazota keenya faana haasa'ii ijoollee obboloota kee warra shamarranii faana haasa'ii waa wallaalti irraa gaafadhu siin jedha galatoomishee habiibti sitti dheeressu baga nagaan nu dhufte. galatoomi وبي تيجي ليجا جبتو ما شاء الله ربي رسيات دبلو نمون دابو أميرة مركزة غنية تكونوا إن شاء الله تفضل دقيقة كباية دم أميرة ختيس بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درسي أستاذي السوسية بقنا جان أختي ويلكم سنجني جرا الحمد لله رب العالمين الذي نعم علينا دين الإسلام بالعدل ربي رقاولي ديني إسلاما كان نغتي تولا أولي جتودا ديني يوسو بربادي مالك عن أرغتيهم بتني جتودا كان في يبقى ربين كيا قرامنتي كان سيفيدي نما ميكاتو هوي نما ميكاتو فيدي ولكن يو ربي سانين فيني نرغتين هونغي تاجر ميكات جرا جتودا سينمو ربي سجالتي قرامنتي كان سيفيدي جرا إن شاء الله قري كيستي برنار قتاج تورا إن شاء الله ربنا سبحانه جرا وهندا سبرد أبنا أكاتا صلاة أكاتا عبادة هندا سبر سيسنا أتمان نما براتو تأي قلبي كبك هندا تنفجاتي نما هندا جلاس أبيت هنجرين وانت أبيت جرامو كبو أبيت جتو وانت هنجرام نجالستي برلا رودا جتورا itti aansee diini islaamaa keessatti gufuu hedduu si mudachuu mala ustaazonni hedduu siif dha'anii jiran fakkeenya saniif iyyuu inshaallah bakka kanatti waan ati gochuu qabdu sabaata qabaachuu qabda sabriidha godhachuudha qabdaa jechuudha ahlii kee dhabuudha malta fira kee dhabuudha malta waa hedduu dhabuudha malta walaakin wanti yaaduu qabdu rabbii isa
isa waan hundarra idda kokkee caalaa sitti dhiyoo jiru kan akka qabdu akka isa fudhattee hundarraati qofaa baatee hin dagatinii kana naaf qalbeeffadhu siin jaa hedduu si jaalannaa isa afe garee keessatti hedduu siin dubbadha inshaallahu rabbina ustaas galatooma gammachuu kana waan ofirraa na baasifattaniif jazaakumullah khairan. Nagatti. Daqiiqaa muraasan kana deegaa takka takka obboleeyyan keenya inshaallah warri jamaa keenya ammoo warri markaza keessatti dubbistan achi keessatti waan ta'eef inshaallah waan hundaa'u ziyaaraa baga nagaan dhuftee weelkaamingii markaza daawud salaam keessa godhaaf inshaallah achi jirti amma zoomii seentee baatee alhamdulillah obsee dubbadhu ati illeen. Ayyaani dubbiin xiyyaama bifa hawlalootiin ishiin jedhaafi. Obboleettii xiyyaa gara islaamaatti anaa dhufu jedhu. Sana malee ibsachuu hin danda'u. Anaa dhufu jennee nuti simannaa obboleettii ta'e qaqqabnee himannaa warri hafes koottaa harka bal'isnee hundumaa simannaa. Sunnaa nabii keenyaa karaa qajeelummaa kattiin deeman biyya hin qabne gadi deebisaa Videoodhaan waan na seensisuuf hin beeksiftiin kootu. Eessaa asoo jirtu sana? Okay, fufe. Sunnaa nabii keenyaa karaa qajeelummaa kattiin deeman biyya hin qabne dhuma. Quraanul Kariim kan Rabbi biraa bu'e kan nabiin dhugoomsee sirratti du'e. Kan qabrii siif ibsuuf bu'aa bayii addunyaa irra jabeessee si cimsu qabattee gara keenya dhufte obboleettii xiyya baga Rabbi si baasee dukkanatti. Duubatti hin deebin dukkana keessaa baatee karaa dhugaa irraa si dhooguu hin dandeettu yoo Aya Rosa, yo takka cufadhu ta'e takka banadhu ta'e. Ustaaz, assalamu alaikum. Video na godhaaf silkiin naa deebi'uu dida. Eeywa. Seef godhi gaa seef godhi malee hin taa'u. Meeqoo asirii gantanii deeffadha. Naaf Obsee maan ajajamuu saayilantii dida. godhatte cufattee bara obsee. Bilbilaatti bu'ee na fakkaata. Inshaallah. Ayyee daqiiqaa takka takka qofa ani waa hedduun eegatu jira. Dubbadhu Roosaatis. Sifufa. Daraartuu piroofaayila kana sirreessaati. Soori dhiifama naa godhi. Ayyee Jimma. Habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gammachuu obboleettii keenya gara shaataa dhuftee kana dubbatu jira. Amma shaataa qabattee kaatee. Waan jettu yoo qabaatte daqiiqaa takka osoo hin gunne fayyadame. Dhabe. Ayye, anillee sila sababa mucaa isii waliin haasofne sana. Oshe, osoo gara isaatiin seemini rabbiin baga obboleettii keenya gara dhugaatti gara islaamnaatti Sagaleen kun nagaa mumti. kan rabbiin waradiitu lakum islaama diinaa jedhe gara kanatti rabbiin si fide baga gammaddee baga rabbiin karaa haqaarra si qabe sabaata rabbi siif haa kennu baga nagaan dhuftee siin jenna waan haasaa ta'e obbolaan kan koosis kan waan dura galan dubbataniiru wanta adda addaa si mudachuutu mala kanarratti cimina si barbaachisaa rabbiin si biraa jiraatu rabbiin si haa gargaaruun siin jedha. Gara biraa ustaaz isa silaa bilbileen ture mucattiitti. Inshaallah. Nama fedha jetti inshaallah waan sanitti deebina amma anis jiraran jira daqiiqaa takka takka qofa namaa kaneetiin inshaallah wanti jiru jira bilbila kan kee karaa akkasatti na ergu. Haala. Ayyee Faaxumaa Taahir dafee dubbadhu. Allahu akbar. Unoo mumuraat dhuftee jirti. Amiira markaza Daawud Salaam. Welcome baga nagaan dhufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Unoo obboleettii harkatti gaa mumuraat. Maashaallah obboleettii tiyya baga gammaddee hedduu takka gammaddee jirra baga gammaddee jedhan hedduu waliin taa'uu ture kan karaa keessaatiin baga garanatti naa dhuftee karuu shaadaa gusi fudhattu as jala hin jiru wanta dhabdanii dhiiftan jeetiin irraa bahee eegasiin seene
baga gammaddee siin jedha kaasuse tiyya. Amin amin. ما شاء الله قالت Baga ما gara ميري تاني مركز خيز زيارة قولي فما يلا hayyee affeerraa. ده في أستاذ حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل سير قاعدة ورسي كم تشوفي بسنو سوري دبدو على جلال السلام عليكم. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga gara amantii bareedaa kana rabbisi fidee baga amantii kee duraatti deebiteen siin jedha. Amin amin. Baga gammaddee galatee obboleettii keenya simannaa barbaachisu garuma Daarussalaamitti goonaaf sabratti. أجي إيه أما لال سلام دار كراتي تما بقى قمدي قفا دايك تاتا كتك يلا أستاذي غير انزل تا Fita أكان لال ده في أيه بريدي يديس هاي أنا ما قالي رفو وين جي جوا سارنا ما خلنا ديما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده في Obboleettii teenya maashaallah tabarakallah baga rabbiin nagaan gara amantii dhugaatti fide Amin amin. آمين جي ما شاء rabbiin الله irra si haa tursiisu inshaallah. إيه نيوم منو ندو بتاجرو Amin Nama irratti sabaata argatu rabbi si haa taasisu. amin. آمين السلام عليكم ورحمة الله. Akkasidha ganuma siin jechuun dhufe kanaafuu inshaallah nuti warra Daarussalaam irratti baratu achitti wal argina inshaallah bismillah. Okay. هاي دراسة دراسة أنا مت أستاذة نمباسل. Laa daraartuuti. دراسة وقت دراسة لا يبرتا إيه Laata dubbataartu daraartu miti ana rahima. لكي درارتون دراسة لا يبرت دينجي إيه أستاذ درارتو جايبرين يتخيستي. ده في دين بروفايل خلي يجري دخوت ده في يلا انزل تا ده في Okay, براتون دراسة jazakallah لا khairan. Galatuma nagalchuu keessaniif. أيه دور فدو هتلين Ana dubbateera bar ustaazii daraartu miti tan dubbatte. أيه خلاص إن شاء الله براتهم أيه فاطمة جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Zuzuu keenya maashaallah tabarakallah baga rabbiin gara amantii dhugaa gara amantii irratti dhalatte irratti si fidee rabbiin sa'aatii kana jechuudha akka daa'ima hadha dhalattee si godhee rabbiin illee nama kana booda wanjala dalagu sin godhini ammaan boodaatti qulqulluudha inshaallah markaza Daarussalaam keessatti caffee jannataatti wal agarraan siin jedha shabiibti. Fooloo illee sii goone irraa fooloo keenya nu deebisii abshirii maashaallah hedduu tokko gammanne. قال تومي ورا مركز أتمنى أتخيل تمانا قوتني في شاء الله يلا inshaallah. أيه بريتقي كاروية موين دبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Obboleettii keenya baga rabbii si gammachiisee baga rabbii amantii duraan irratti itti nagaan si deebisee kanuma sin eebbisuuf ani carra nama biraatii kenneera nagaan biraa إن baga شاء rabbii si الله قال gammachiisee تومي irra deebi'e. أيه سبونتو Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام نما نانغا بوسنا دينا دفيو الله أكبر نما نانغا بيوري Maashaallah نديو tabarakallah obboleettii keenya baga rabbiin amantii jaallatamaaf kabajamaadhaan sii kenne. Amin. أستاذ إيه تقول Rabbiin namallee irratti آمين sabaata godhatu rabbiin si haa godhu qaalii nama. عمر Rabbiin الفاروق nama ديبيا duniyaa ديبيا haakiraatti الله milkaa'u أكبر si haa ثاني godhuun siin jedha qaalii ko. Amin. Ustaaza keenya nagaa keessan. نقول الحمد لله يلا أيه أستاذ عمر خود ديبي عمر الفاروق ديبي حبيبي يا أستاذي ليش number of pending multiply guess
أيه إن شاء الله. توصل أرجع برفتوه كبات إن شاء الله. بقى جمدي بقى والبانو جمدني. نفسي إرجع أنت قبل نجرا. لا يرجع ينقوا خلاص بلا تومي إن شاء الله. بقى ربي خلاص لو مرة سكيدي. بقى ربي دين الإسلام سبب راسه. مركز قيسه ولا قرر إن شاء الله نقيسه. أوكي شيء أيه نقات إن شاء الله. السلام عليكم. لازمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. نقا فيا. أكم جرت النجاة قبضني. الحمد لله رب العالمين. أكمل جرت نقا قبضات. الحمد لله قالت ربي فياك قاعد نجاة. أي أسوانا سيجو جروبا ناركا فيكا. إيه تكتبين غرقكم أرجنا مقولة. سكنتا شادرة توري. الحمد لله أما بليدي هنا شادرة قبضي. ما شاء الله كم نجاة عافية مال فكاتة. كان والله الحمد لله. إيه. أبو صور الدين فلو دي بسار. دي بسيدين جراي. أستاذ النباني. أيه أوبسي. أوبسي ولا روتن تسنر نبوس يا من تنا. أنا اللي نبها ليفرا. أوبسينت. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يرو قارينا قبل داو بلا يوم شكر قال إن شاء الله. درت بينجرا. يرو براول الدين إن شاء الله. السلام عليكم.